Ashama harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo maatii Shawaa Entertainment nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jechaatiin Shawaa Entertainment irraa asoosama gabaabaa irraa barattu waa isin barsiisa isin bashannansiisa waa tokko tokko irraa barattu irraa of eeggattu jedhee dhiyeeffadha isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Hanga xumura viidiyoo keenyatti nu duukaa bu'aatii nu hordofaa isiniin jenna. Akkasumas viidiyoo keenya kana subscribe, like, share fi comment gochuun hin dagatinaa isiniin jenna. Amma kallattumaan gara asoosama kootiittan darbaa. Yeroo isaa fagaatee barrisaas hiiqetoon waan dubbii sobaa yaa fakkaatu iyyuu malee dubbii ishee dhuguma jedhu abbootiin. Egaa kam ijoolleen lama sodaa haadha biddeenii irraa ka'uun gara bosona naannawa isaaniitti argamutti galaniiru kan jedhudha. Ijoolleen kun kana ta'uu kan danda'an haati isaanii umurii isaanii 7 fi umurii isaanii 9tti du'aan waan irraa boqatteef, abbaan isaanii ammoo haadha isaanii fuudhee umurii waggaa 10tti haati isaa tuni kan irraa boqatte. Waggaa 10 booda abbaan ijoollee kana haadha manaa malee kophaa taa'uuf dirqameera. Haa ta'u iyyuu malee kophaa taa'uuf dirqamnaan waggoota 7 booda haadha manaa aadde Faanta'ee jedhamtu fuudhe. Faanta'ees fuudhe osoo hin fuudhin dura ijoollee isaa kana akka ija ishiitti akka laaltuu fi akka haala bareedaa ta'een guddiftu waadaa galchiseet fuudhe. Haa ta'u iyyuu isheenis haaluma jedhameen waadaa galte ijoollee kana akka ija koottan laalam akka ijoollee koottan laalam jetteeton kakachaa turte. Wal fuudhanii waggoota 2 booda dhiifama ji'oota 2 booda jarri erga wal fuudhanii ji'oota 2 booda rakkoon uumamuu eegale. Osoo ji'a 2 hin guutin dura abbaan ijoollee kana manatti dhiiseet nyaachisi obaasi. Ijoolleen kun ijoollee keetii hin loliniin akka ija keetti ilaalim yoo balleessan gorsim jedhaniit itti mee qonna bobbaa ture. Haa ta'u iyyuu malee isheen toleetteenii manatti ijoollee kana ni lolti. Ijoolleenis himachuu abbaa isaanitti ni sodaatu turan. Haa ta'u iyyuu malee gaaf tokko ijoolleen kun deemeetii guyyaa kan manumatti ajajaa turte. Gaafa tokko ammoo deematii qoraan guuraa jetteet gara bosona naannawa isaanii jirutti ergiti. Guyyaa kaan ammoo abbaa isaanii qonna olee yeroo dheena nyaachuudhaaf galuu manatti isaan argeet hojiin sa'aatii isaanitti waan hin kennamneef gammadeet bobba'a. Guyyaa isaan garuu eessa deemanii ijoolleen kan koo yoo jedhuun abbaan manaa isheen garuu ijoolleen kan kee amma kunoo na didaniiti hin deemina osuman jedhuuni qoraan guurraa jedhanii na didanii deemanii hin deebi'anii dafaniiti deebi'uu amma reefu deemanii jetteen. Tole kam maaliif ergitee garuu kollee haa guuranii karaa ni beekuu jedheen abbaan ijoollee kana. Eeyyee ni beekuu ijoollichi ofumaaf didanii deemanii ni beekna jedhanii jetteen. Haa ta'u iyyuu malee ijoollittiin karaas hin beekanii. Osoo qoraan guuranii barfatanii abbaan isaanis nyaata nyaatee gara qonnaatti deebi'e. Kana booda wanti ta'e ijoolleen kun osoo qoraan guuranii itti barfate. Xiqqoo yoo turre nu lolti silaa amala isheen ni beekna qoraan guuruu miti
bishaan waraabuyyuu yeroo deemne yeroo nu ergitem nun lolti amma immoo manattuu nun galchitu eessa deemnaa gudii keenyaa jedhanii mari'achuu qaban. Kana boodam manatti hin gallu nu ajjeesti nu rukkutti nu madeessiti dhiibbaa nurraan geechisuu dandeechi jedhanii walii galan. Kana boodam ergi walii galaniin boodam maal goonaa kan jedhutti gadi ta'an. Eessa jiraannaa maal nyaannaa wanni nyaatan rakkisaadham bineensi nu nyaatam jechuutti ka'an. Isheen takkettiin gamnaadha. Baay'ee abshaalaa fi beektuudha. Sodaas baay'ee hin qabdu of eeggannoos hinuma gooti. Kanarraa ka'uudhaan amma nuti gara mana bulguu deemuu qabnam jedhanii walii galan. Egaa akkuma beekamu bineensi bulguu jedhamu kun baay'ee sodaachisaa fi naannoo sanatti iddoo inni jira jedhame horii, beelladam, namam, waan kamiyyuu leencam, qeerransa, bineensota bosonaa martiyyuu iddoo bulguun jira jedhame hin gahanii. Kana malees dhalli namaa meeshaa barbaade iyyuu hidhateeton iddoo bulguun jiru sana hin gahu. Kanarraa ka'uudhaan isaan garuu kutannoodhaan aariidhaan gara bosonaa iddoo bulguun jirutti deemanii. Isaan kun kan gara bulguu deeman bulguun nuuf jedhee garaa nuuf nahee waa tokko nuuf kenna osoo hin taane inni abbaa beelladootatiin abbaa saawwaniitiin nama nyaachisaa nama obaasaa jedhanii osoo hin taane saawwanaa qabaatuyyuu malee silaa nu nyaachisu saamnetoon ni nyaannaa yeroo inni deeme ni dhokanneetoon mana isaa dhaqnaa itti qajeelletis innee fudhannaa itti fayyadamna wanna goonuu hin qabnu. Kanaan ala filannoon keenya haleellaa haadha buddeena keenyan nurratti banamuu danda'uun ulfaataadha jedhanii walii galan. Haa ta'uyyuu malee ijoolleen kun akkuma jedhanii mari'atan gara mana haadha buddeena isaaniitti qajeelanii osoo kan galan ta'ee abbaan isaanii guyyaa sana waan mana hin jirreef waan qonna bobba'eef ati buddeena suni dhiibbaa hamaa irraan gahuun yakka addaa ta'e irratti raawwachuun miidhaa irraan ga'uu dandeessi. Egaa kam meeqaan keenya laata kanneen haala kanaan rakkoon maatiin yookiin haati yookiin abbaan nurraa du'aan boqotanii yookiin sababa wal dhabdeetiin addaan bahanii haati yookiin abbaan buddeenaa kan dararaa nurraan gahaa jiran. Egaa jarri kuni gara mana bulguutti qajeelan. Mana bulguu yeroo gahan gamni suni suuta jetteeton nan dhaqee ilaalaa asumatti na eegi jetteeni isheen garuu gowwittiin hin barbaadu anis si wajjina seenam ati eenyu taatetii kan asitti na dhiiste ofii keetii seentuu jettee wajji seenuuf dirqisiiste. Haa ta'uyyuu malee akka tasaa ta'eeton obbo bulguun mana hin jiru saawwan yaafate iddoo ilmaa isaanii jira. Kanaafuu wajji seenanii baay'ee tokko waan beela'anii turaniif waan argatan nyaatanii mana san keessa cuccufanii gadi bahanii. Kana booda naannoo ollaa obbo bulguu taa'uun bulguu waan godhu waan dalaguu fi waan nyaatu laalutti gadi ka'anii. Ergasii ennoo yeroo horii bobbaafate gamni suni kaachatiin dhayxeeton nyaata aannanii fi wantoota garaagaraa fuutee deebitii daabboo kutteeton dhufti. Gowwattiin garuu achuma teessi. Achitti fudhatanii jaalalan wajjin nyaatanii. Ijoolleen kun akkana tasuma ta'anii gowwittiin qanii kaanitti dirqamaan dhaqeeton anis fuudhu malee jette. Yoona mana bulguu yoo seentu inni bulguu itti bareedee achumatti jaanjooftee hafte. Kana booda osoo ishiin aannan unattu osoo ishiin daabboo cabsattu obbo bulguun itti seene. Hoggana gamni suni waan gootu dhabdee imimmaan ija ishee guute. Sunis rifattee hoggana ni dhokatte. Dhokannaan isheen baasne obbo bulguun
annan kana eenyu kennu daabbo kana eenyu kennu jedhee gana foolii dubartii yoo fuudhu. Isheen kasilaas gowwaadhaan anaa kenni jettee bakka dhokattee gadi baate. Kana booda si'i kan mana kootitti naa dhufee si argadheeni jedheeton laastika cimaa keessa seessisuudhaan akka isheen ukkaamamteeton achitti itti qaqqadaadee fanniseeton fannoo gubbaa ishee godhee horii galfachuuf gadi bahee fannisee jechuudha. Qoraan falaxatee bobeessee affeelee nyaachuudhaaf jechuudha jirtu ishee. Kana booda gamnattiin yeroo inni horiitti gadi ba'u arguudhaan fiigichaan dhayxee irraa buuste. Fiigichaan dhayxee ergi irraa buufteen booda akka dhagaacha guddaa isaa konkolaachisanii keessa godhan walii galanii achitti daddafanii hatattamaan dhagacha guddaa konkolaachisanii achi keessa kaayanii fi achi sokkanii yoo na obbo Bulguun silaa fannifadheera jedhee yoo abidatti qabsiisu hudduun dhoo'ee dugdi dhoo'ee funyaan dhoo'ee ijji bitaa dhoo'ee jedha yoo dhagaachisuun dhuka'u. Kana booda jala taa'etoon naa coomii jedhem maara shaaqara qabuun irra ol waraana ture. Osoo waraanuu urachuu isaatiin booda irratti dhagaachisuun jigee dhagaachisuun achumatti isa ajjeesee awwaalee yoo suuta jedhanii yoo ilaalan Bulguun kunoo du'e ciisa. Kana booda achi isa gadi gottatuudhaan seenaa addaa ta'e galmeessanii mana Bulguu keessa kabajaa fi ulfina cimaadhaan kan mana haadha biddeena isaanitti dhaban argatanii kabaja cimaadhaan mana obbo Bulguu yookaan diina lubbu qabeeyyii lafa kanarraa jedhamuun kan beekamu keessa jiraachuu eegalan. Egaa kam jarri kun seenaa cimaa galmeessaniiru. Abbaan isaanii barbaacha isaanitti ji'oota 6 guuteera. Kana booda gara mana obbo Bulguutti qajeele. Innoo hin beekne garuu naannootti namoonni akka dararaan ijoollee isaatirra ga'u itti manii turanii namoonni hedduunis isa wajjin barbaacha irra turanii. Kana booda mana Bulguu osoo hin beekin dhaqee yoo kanam waanan dhoobadheef waanan nyaadhunaaf kennaa waanan dhugunaaf kennaa jedhee kadhachaa ture. Abbaan isaanii karaa baay'ee waan deemee tureef isaanoo kunoo abbaa isaanii argatanii gammachuudhaan hoggana garuu isaan hin beekne itti maramanii dhaqanii dhungatanii. Kana booda abbaan isaanii fudhatee gara mana isaaniitti abbaa isaanii fudhatanii gara mana obbo Bulguu sanitti seessanii obbo Bulguu asitti ajjeesne kunoo seenaa siif dalagne jedhanii itti manii maaliif baqattan jennaan kinoo akkanatti rakkoon nurra gahaa ture jedhanii abbaan isaanis dhiifama gaafate. Rakkoo manaa warruma manaatu beeka jedhama mitiire. Egaa kanarra wanti hubachuu qabnu ijoolleen kun rakkoon kun irra gahee abbaa isaanii isaan argannaan dhiifama gaafate. Haadha warraa isaanis sababa kanaan akka walitti bu'e itti hime. Wanti nuyi kanarraa hubannu haati buddeena tuni waadaa galtee waadaa cabsitee waadaa nyaattee rakkoon isheerra gahu fuulduraaf kan xinxaalamuu hin dandeenyedha. Abbaan warraa kun ammoo ijoollee isaa dhiisetoon haadha manaa fuudhee haadha manaa kanas to'annoo gaggeessuu baatus rakkoon ijoollee isaatirra akka gahee beekuu dhabuu isaatiin rakkoon ijoollee isaatirra gahuun dararaan ijoollee isaatirra gahe ammoo kan isarra gaheen garaagarummaa waan qabaatu hin fakkaatu. Kanaaf jarri lachuu baay'ee miidhamaniiru. Ijoollee isaas jalaa miidhamaniiru. Maqam lubbuu isaanii gamnummaan dubartittii baasee malee osoo akka mucichi gowwaa ta'eetiin silaam ijoollattiin lubbuu isaanii dhabanii turanii. Egaa kanarraa wanti hubannu namoonni hedduun maatiin gargar faca'ee lafa garaagaraa jiraata.
yookaan ammoo tokko du'aan boqotem lafa haadha biddeenaa yookaan abbaa biddeenatitti hafa. Yaa ta'u iyyuu malee abbaa biddeenaa yookaan haadha biddeenaa argachuun gaarii ta'e wanti badii ta'e ammoo wanta isa tokkodha, wanta dhofkamuus hin qabnedha. Innis maali yoo kan jennu taate haati biddeenaa yookaan abbaan biddeenaa suni rakkoo sirraan gahuu danda'a. Rakkoo san immoo dandamachuun baay'ee ulfaataadha. Tokkoon keenya warri abbaa fi haati isaanii irraa du'aa yookiin sababa jireenyaatiin irraa fagaatan rakkoon gahu hamaadha. Kana ittisuun gahee dhaloota maraa ta'uu qaba jedheen yaada. Egaa kam ijoolleen kun haala kanaan jireenya isaanii isa duraatirraa gara fooyya'aa ta'eetitti jijjiiraniiru. Nu'is akka jireenya keenya jijjiirrannuuf nu haa gargaaru jechaatiin kanaan har'aaf qabadhe kanuma. Hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan ammoo baga ayyaana guyyaa dhaloota Iyyasuus Kiristoosiin isin ga'e jechaatiin har'aaf kanan qabadhe dhiyaadhe kanuma. Hanga asoosama yookaan qophii biraatiin walitti deemnutti nagaan nuuf turam. Chaanaalii keenya kana subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo keenya kana ammoo like, share fi comment gochuun dagatina. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma.